sochiin jalqabarratti ilaallu egaa kan ciisanii kan hojjetamudha akkuma argaa jirtan jechuudha. Jilba keessanitti cabsitanii akkuma argitan kana jechuudha. Harki keessan lamaan ciistu jalqabarra ciistu. Jilbi keessan garuu akkuma argitan cabuu qaba. Miilli keessan socho'uu qabu. Harki keessanis immoo diriiruu qaba jechuudha. Glute bridge kan jennu kuni hojjechuu qabu jechuudha. Akkuma argaa jirtan viidiyoo irratti argaa jirtu baay'een keessanii. Sochiin kuni ciistuu isa booda hudduudhaan ciistanii harka keessan diriistanii mudhii keessanii gad hudduu keessan qofa ol kaaftu ol kaasaa gad deebistu jechuudha. Kan ammamiif hojjettu kan jedhuuf immoo akkuma amma ciistaniitiin jechuudha. Sekondii meeqaaf hojjechuu qabna kan jedhuuf immoo sekondiiwwan 45 jechuudha. Sekondii sa'a qabatanii stopwatch yookiin kilookiidhaan qabatanii akkuma argitanii harki keessan socho'uu qabu, boquun keessan socho'uu qabu, miilli keessan illee iddoo masaatti dhaabbachuu qaba jechuudha. Jilbi keessan cabuu qaba. Kana sekondii meeqaaf jechuudha? Sekondii 45 shaakaltu jechuudha. Akkuma argitan jirtan jechuudha. Lafarraa amma ol ka'uu qabdu jechuudha. Hudduudhaan ol ka'uu gad deebi'uu xiqqoo tursitanii jechuudha. Sekondii 2 hanga 3 tokko jechuudha. Lama akkas jechuudha. Bifa kanaan hojjettu. Kuni glute bridge kan jennu kuni maashaawwan nyaannu sana jabeessuu keessatti illee qooda guddaa taphata jechuudha. Kun sochii qaamaa isa tokkoffaadha. Sochiin qaamaa inni kan biraa immoo jira. Sochiin qaamaa kan jira immoo donkey kick kan jedhamus jira jechuudha. Akkamitti hojjenna akkamitti hojjettu kan jedhuuf immoo akkuma argaa jirtan akka nama bineensa luka afuriin dhaabbatutti harka keessanii miila keessaniin dhaabbattu jilba keessaniin akkuma argaa jirtan jechuudha. Isa booda harka keessanii jabeessanii dhaabbattanii jilba keessanii jilbeeffatanii donkey kick kan jennu jechuudha. Argaa jirtu si'a lama jechuudha ol kaastu alattis immoo jechuudha. Ol kaastu alattis kick gootu jechuudha. Kan ammoo sekondii meeqaaf hojjettu jechuudha? Sekondii 30 akkuma argaa jirtan rasni deebi'a. Argaa jirtu alatti ol socho'aan jiru jechuudha. Harki socho'aan jiru, miilli kan biraa socho'aan jiru jechuudha. Akkuma kana jechuudha. Argaa jirtu sochiin kamii maashaa naannoo sanaa ni jabeessa jechuudha. Sochii qaamaa kana gochuun baay'ee barbaachisaadha. Kan itti aanu immoo marsaa itti aanu immoo ammas maal gootu jechuudha. Kan miila bitaa yoo hojjettanii kan mirgaa kanaan hojjettu jechuudha. Sekondii 30 ammallee jechuudha. Sekondii 30 dadhabbii tokko malee hojjechuu qabdu jechuudha kana. Sochii qaamaan lammaffaan inni kan biraa sadaffaa irratti kan laaltan kana jilbeenfattee miila akkuma ishee argaa jirtanii jilbeenfattee jirti miila ishee diriirsitee ol kaate jechuudha. Kana daqiiqaa tokkoof socho'aan jiru miilli jechuudha. Sochii qaamaa kana daqiiqaa tokko guutuudhaaf gochuudha jechuudha. Daqiiqaa tokkoof kun sochii qaamaa sadaffaadha jechuudha. Inni kan biraa ammas ciisanii kan hojjetamudha. Akkamittidha kan jedhu miila keessan tokko fuutanii miila tokko jilbatti cabsu tokkuma argaa jirtanii miila tokko immoo fuutanii isa jilba tokko irra keessu jechuudha. Kana sekondii 30 duraa duubaan hojjettu jechuudha. Akkuma argaa jirtan jechuudha. Sekondii 30 wal jijjiiraa jechuudha. Luka tokko yogguu fixxanii luka kan biraatti jijjiiraa hojjetama jechuudha. Inni kan biraa sochiin qaamaa inni kan biraa akkamidha kan jedhuuf immoo sochii qaamaa itti aanu immoo ammasii argaa jirtu ammasii akkuma silaatee ammas immoo quadruplet afuriin jechuudha. Harkaaf miillaani miilla tokko cabsanii miilla tokko ol kaasuu jechuudha. Sekondii 30 look harki socho'uun qabu miilli sun socho'uun qabu gara tokkoon kaasaa deemta jechuudha.